maal beeka aadeen koo hayyama anummaan haadeen jedhee maan daa'im mata odoo itti yaadam odoo ijummaan kiyya jiru assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota kiyya nagaa fayyaa jirtan baga jiraattan anaa jiraata keessattuu ijoollee biyya arabaa urri garaa nama balleessitan jechuun isinumayyuu anillee akkuma keessan ture alhamdulillah rabbil alamin homaa gochuun guyyaa tokko isinis keessaa baatan rabbi nagaan waan isin jibbitaniif sodaattan karamaa isin irraa tiisee nagaan isin haa baasu wallaahi laazim garaa nama balleessitanii rakkoo guddatu jira mana hundallee ta'uu baatu mana tokko tokko sirriidha hin jira wallaahi amma والله ون إسنو نابر تكومنتي كيسان كنا كيسا واباي أركبيتني إن أفيل لي يادو وأبويان يادو دنيتي تكلي سعودي جرتي ربي تكوتي إسن هاتيس أنا ما جتشوف من دوشي إسمو ما هاتيس والله إن أجي أكوانا سان إسن اللي نجان إسن هاجلشو أما أرى زبيبة نركز يواتو كنا ركزتي إنه نفوات اللي تجلا باسبورتي فوات اللي تكيال أما يصير أمتي نتبل بلي وني أتنا جتوا وامبراتين باسبورت بيتشا أك إنديمو باسبورت أكرجلا بيبيتين ها أكرجلا جيجر هانا هاكين جتتنين يصيرين سوداتي بسوقي أكوا أجري إنهاري نانجت أما ما يصير تجوا أك يصير نتنار أك يصير نتنار isin warratti bilbilee fi ummaa waan isin jettu waliin waqeen kottu ila si bilbilaa kuno daawwattoota keenya biratti si bilbilaa laal ani wanni sitti dabitu kun jiru garuu jechuun ummaan kana irratti na deeggarti jetteetiin yoo ati yaadde kuni wallahi immaa ittaasab nagarnu yaadu mi hundaafuu mi qoyaa namni yookiin rakkateeti yookiin qananiini yookiin waa tokkooni mee bilbila haa kaaftuuqa wanni dalagarra jirti يرو مسجد اللي هو بيسيني أرقمته يا ربي مما جانا سمونا جون أكس جلان بنت أمنمو أكا مي أكا نهاية مسيسا أنوان نغا فتبي كان هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما وعليكم السلام ورحمة الله أكا نغا فيا جرتني أيارتو نجا سلكي معنا ما هنكاف نمسجد دي مارتا شي أما يواتو كسين جوتشو يدبيتي جوتشو يعني يا رفي كنا مليون نسيب البليف أما وانا الرفتني هاي وانا مقاري بيتي ما ستي فكاتي أما yeroo tokko kiyyaani paaspoortii zabiiba fi yaalsisee ture beektaa ama paaspoortii sun akka tasaa ta'e ufeefi garuu walii galteen isaanii akkamsitti fakkaata amma isiin hoggaa koo shanimi yoo isiin hoggaa ati hoggaa koo torba geette koo saddeet geette deemtaa jedhe kanaa walii galanii baasisiisee fi gizee tokko ji'a afur shanitti bahuu jammarraati. Na pasportiin akka namarraa turuun beekame amma achiin maal jetti amma paaspoortiin akka tasaa ta'e ufeefi amma isiin ka jettu hin deemaa jetti. maalumatu paaspoortii daa'imaa baasuuf isin ergitan lammata daa'imni hoggara 15 biyya alaa jala qabdanii wannan taane ka dalaydan maalumatuyyuu isimaa waa'ee bakkanaa biratti haa ta'uu isin ergi maal ani ka isinitti galchee haa isin ala na ooftanii fi haa isini wanta tokko isin gargaartuuf malee daa'imni biyya alaa deemtee dalaydeetii wannummaan isiin dalaydeetii dalaga isiitirraa nyaadhu yoo lattuma haa hafu wannuma kanaayyuu na jalaan qabinaana naa galchaa daa'ima duraayyuu feene wanna akkanaa kana hin ta'u natti galchaa daa'ima tiyya hin barbaadu naa galchaa bakka ala jedheetiin abdilleen kawaan hin taane daa'ima jala qabeetiin hin jedhu alli kamaalitti ala naa oofisaan jedhe alli kamaali jallinni naa oofu kamaali an daa'ima biyya abbaasitti ibidda abbaa jalatti na bu'uuf maal barbaadan hin barbaadu naa galchaa bakka daa'ima tiyya hin barbaadu daa'ima tiyya naa galchaa yoo waan naa dhageettan taate naa galchaa yookaan anuu uffee harka qabadheetiin hin deemadhaan yookaan naa galchaa bakka hin barbaadu ala jedhan alli kamaalitti daa'ima haa barattu bootaa gaarii haa geettu hin jiru
jiru alma kana ooftan elektirikii abbaa jalatti ni jala buugdaniitini jechuuf barbaadadhaan waan hin taane jala qabnanaa fida. Hin buutti. Waan hin taane jala qabdanii amansiiftanii akkamitti daa'ima sammuu isii waan hin taane hin beektani kaasittuu gaafa takkatti waan gaarii naa godhi jedhanii hin beekne isinii waan hin taane gootaniitini waan hin taane jala qabdaniitini akkamitti hin boonne daa'imni akkamitti hin boonne waan hin taane jala qabdaniitini jettani akkan homaan dubbadhu amma mucachaa naa gaditan waan barbaadu imala gachaa bakka. Nu maal goone reenu ani bari nun beeku yoo sadani nun jiru gibbii jira hin beektamiti anaa miti barka kana godhetu hin jee kiyyaa. Maali inni takkana jala qabuuf daa'ima waan hin taane maal godhaa jala qabeetini sammuu ishee waan hin taane bal'atee eeshaama waan haa godhuuf eeshaama kana narraayyuu fudhatamma eega waan hin taane isin jala qabde ana nattumaaf deebisa ani barbaadu haa barattu haa bootaa gaarii geessu hin jettan waan hin taane haa tuttan onni ofirrii haqaa bichaa yaaddan daa'ima jala waan hin taane qabu. Baradhu bootaa gaarii garuu gurgaa ibiduma keessatti jettanii hin gorsitan hin loltaniini isinillee onnan taane haasoftaanii amachiisillee ayitaayyoon bilbilaafiyyoo harka qabee naa fidu daa'imati. Inuwaayyuu akka waan mucattii qalbimaa paaspoortii isaa walii keessaa qalbii hatanna fakkaata. Hin buutu. Kanatu amma biyya alaanaa deemee naa dalageetiin deebi'aa waan hin taane daa'ima waggaa 15 tagaraa ofii iyyuu nyaatte hin quufi waan hin taane waa'ee birrii jala qabdaniitini waan hin taane jettaniitini jala qabdanii eeshaanu akkam amma fagootan godhaatanii amansiisatanii amma isin fudhatan jedha waan jettanii jedha amansiisa. Filan boottii. Naadeessa. Bootti maal goona sila amneeti nyaata didde odda idaati onna tokko nyaanne dhuyni. Hin deema jettee sila isillee. Hin deema jette bootti. Wanna nama waa achi gatte nama fakkaata iyyuu. Achi deemu addi. Achi deemte dalayti. Ima dalaytu hin taasisu. Homaan dalaytu natti as godha. Anumaa fida ani gorfadha. Anis sirreeffadha anumaa fida. Anumaa fida. Suuq jedhanii mee suuqii waamaa jiranii deemte amma dubbisullee hin dandeettu. Dandeettellee sitti hin dubbattu. Maaluma goote. Abdi amma kana miidhana biraatti miti an abdimatu na miidha abdimatu meeqaaf maduraa daa'ima odoon ani mari'atin haadha abbaa qabduun odoon hin mari'atin mee maal godhaatin hin fuudhetin waan hin taanetti jala qabeetin mee nuti isa ergee waan hin taane godhi isaan jedhe an abboo kana nuun dubbadhuuyyu abboo haa didduu dhiisaa ka waan akka hiree isii haasaatu anumaan dubbatu waan hin taane dura jala qabdanii amma mee akkam haa godhuuf eshaan mee maaluma siya godhe eshoo isin jaaddamee akkam godhi naan jettan anaan. Hayyamtee gootanii waan hin taane sammuu jala qabdaniitiin amma kana himtaniif inni dura maanaan mari'atuu dide. Hayyamtee ammaati. Maal hayyam? Haadeettuu hayyamaa? Ima gallakkiseetuma dhima erga. Ima ergittaan beeku ani kaa qarshii kana jaalladha. Akkamitti ergi hin ergu ani kana hin erga hin jedhini hin ergitaa hin jedhina waan hin taane naan hin jedhinaani. Ani manaa deebisaa naa gaddaan abdillee amma bilbilaati amma kana imala dhiisaa bakka amni mana dhiisaa waan hin taane jettanii jala qabdaniiti waan hin taane. Dubbistaa bee dubbisee yeroo tokko isii. Maal isin waan hin taane ka dhalaydu waan hin taane ka jettu inni duraayyuu waan eeshiitu. Woo bakka hoteelli asii caqastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dia malu waan taane jala qabaniitini daa'ima sammuu kan waan taane jedhaniitini akkana kasi godhanii ati waan akkana kana of jalaa iyyuu balleessu waan akkana kana yaaditti barsiifadha ati waan akkana kana dubbatin lammati waan akkana kana dhumaan yaadin nuti akkana kun waan hin taane. Elektrikii hambaa jalatti gubu birrii akkana laalaniitini dambaatetti ergan. Isin ati waan akkana kana iyyuu hin yaadin iyyuu ammarraa kaastanii fudhate waan isaan siin jedhan yoo isaan deemisiin jedhan. Waanuuf deemti. Simaaf deemti. Ishee kana maal gooti makee bichaara namuudha kiyyaara maal gooti geessee Pasportiin kamaan isin achi haa ta'u. Akka waggaa sadii saniin taa'ishee paaspoortii kiyyaara naafuudhaan akkana jalaan kukkun. Maal kukkutanii mitiin kukkutanii tuqani anatu irraa fuudha isi kana maal irraa fuudhanii asinaa baran kana waggaa 15 akkamitti hin deemta jedheetini si jala qaba waggaa 15 daa'imni biyya ambaasitti 18 sunuyyuu maali 18 sunuyyuu gubata 18 sanuu odoo ta'e
kunuun ta'u kunuyyuu of filmee hin jabeeffatiin biyya ambaa sitti gurguufaan